Israa'eloonniif Filisxeemonni waliif maali? Dhugumatti isaan ilmaan abbaa tokkooti? Yoo ta'an immoo waraanni Falasxiiniif Israa'eloota gidduu waggaa dheeraadhaaf gaggeeffamaa amma ga'e maaliif daangaa godhachuu dadhabe? Biyyoonni Arabaas ta'e biyyoonni lixaa Ameerikaa fi Ingiliz akkasumas Awurooppaanonni fedhiin naannoo sanarraa qaban maali laata? Walitti bu'iinsa kana keessa bu'aan isaan argatan jira? Seenaan humti waraana Falasxiiniif Israa'el maal kan jedhu kana hubachuudhaaf dokumantarii gabaabaa kana yoo obsaan dhageeffattan hubannoo gahaa argattu jedheen abdadha. Warri YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Hariiroo Israa'elii Falasxiin. Hariiroon Israa'elii Falasxiin kan jedhu hariiroo siyaasaa, nageenya, dinagdee fi kanneen biroo kan biyya Israa'eliif biyya Falasxiin akkasumas baataayitaa biyyoolessa Falasxiin isa dura turee fi dhaabbata bilisummaa Falasxiin isa duraa gidduu jiru agarsiisa. Israa'eliif dhaabbanni bilisummaa Falasxiin PLO dhuma bara 1980mootaa fi jalqaba bara 1990moota keessa adeemsa nageenya Israa'eliif Falasxiin jedhamutti jijjiirame. Kunis waliigaltee Osloo bara 1993 kan xumurame yoo ta'u, Falasxiin biyya Arabaa lammaffaa Israa'eliif beekamtii kennite taate. Sana booda yeroo gabaabaa keessatti abbaan taayitaa biyyoolessaa Falasxiin eega hundeeffamee waggaa 6 booda Israa'el waliin walquunnamtiin dinagdeef nageenyaa uumame. Yeroo sanatti biyyi Falasxiin ammaa naannoo guutumatti of bulchaa turedha. Bara 2000tti hariiroon kun sababa intifaadaa al-Aqsaatiin adda cituu isaatiin walitti bu'iinsi Israa'elii fi Falasxiin saffisaan dabaluu eegale. Haa ta'u malee taateewwan kun bara 2005tti boqonnaa waan argateef araarri bu'ee dhukaasni dhaabbachuu isaatiin naannichatti hanga tokko tasgabbiin argamee tureera. Bara 2007 qoqqoodamuun abbaa taayitaa Falasxiin garee Faataaf Haamaas gidduutti uumameen Haamaas zoonii Gaazaa guutumaan guutuutti to'achuunsaa haalli ture caalaatti walxaxaa akka ta'u godhe. To'annoon Haamaas kun Israa'eliif garee Falasxiin kan zoonii Gaazaa gidduutti garaagarummaa bal'aan akka uumamu waan godheef dhiheessii namoomaa muraasaan alatti hariiroon gidduu isaanii ture akka haqamu taasise. Seenaa walitti bu'iinsaa fi adeemsa nageenya Israa'elii Falasxiin. Bara 2015 galiin biyyoolessa Israa'el nama tokkoon GDP per capita $35,000 ol yoo ta'u, Israa'el sharafa cimaa fi sirna dinagdee gaarii giddugaleessa bahaa hunda keessatti waan qabduuf mirgi eegumsaa qabeenya ishees eeggamaa ture. Israa'el miseensa dhaabbata walta'iinsa dinagdee fi misoomaa OECD waan taateef biyya biizinasii jedhamtees ni beekamti. Sababa walitti bu'iinsa Israa'elii Falasxiiniin Falasxiin sirna dinagdee of danda'e ijaarachuu hin dandeenye. Keessumattuu investimentiin alaa kallattiin dhiyaatu tokkolleen jiraachuu hin dandeenye. Bara 2019tti Israa'el indeeksii misooma namoomaa Human Development Index kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sadarkaa 189 qabu keessaa Israa'el sadarkaa 19ffaa irratti yoo argamtu, Falasxiin ammoo sadarkaa 115ffaa irratti turte. Qonnaan alatti galiin dinagdee guddaan Falasxiin gargaarsa hawaasa idil addunyaarraa argamuu fi hojii Falasxiinonni Israa'el yookaan iddoowwan biroo keessatti hojjetan irraayi. Walta'iinsi dinagdee waloo kan qondaaltota Israa'elii Falasxiin gidduutti taasifamu waggoottan darban keessatti guddina agarsiisaa turee jira. Bara 2008 irraa eegalee Cisco System damee IT Falasxiin kan reefuu jalqabaa jiru sirna naannoo guutuu holistic ecosystem approach fayyadamuun kakaasuuf yaalii cimaa gochuu jalqabame. Kunis capital venture equity dhuunfaa dandeettii ijaaruu fi kaampaanota Falasxiiniif kallattiin hojii kennuu of keessatti qabata. Kaampaaniin kun hayyoo kanaaf $15 miliyoona invest godhee tureera. Akkasumas investorotaa fi deeggartoota idil addunyaa gurguddoo kanneen akka Microsoft, HP fi Google ofitti harkisteerti. Dameen IT Falasxiin ergasii as guddachaa dhufuu isaatiin GDP'n ishee bara 2008tti 0.8 irra ture. Bara 2010tti gara 500 ol guddatee tureera. Daldalli ejersa nagaa Always of Peace jedhamu biizinasii waloo Israa'elii Falasxiin gidduutti hundeeffame ture yoo ta'u, piroojeektii kanaan Israa'eloonni fi Falasxiinonni leenjiif karoora waloo gaggeessaniiru. Zayitiin kun maqaa ejersa nagaa jedhuun gurguramaa tureera. Onkoloolessa 2009tti piroojeektiin haaraan mootummaadhaan deeggaramu kan turizimiif imala naannolee lamaan gidduutti jiru jajjabeessuun jalqabame.
Yaaliin biizinasii haaraa fi iddoowwan hawwata turizimii Jeeniin keessatti jalqabames tureera. Naannolee lamaan kun naannoo indaastirii waloo daangaa walqabsiisuu ijaaruuf karoorfachaas turaniiru. Falasxiinonni hojii ogummaa harkaatiin oomishaalee naannoo isaanitti oomishan naannolee addunyaa birootiif gurgurachaas turan. Piroojeektiin biraa giddugala afaan waloo Israa'eloonniif Falasxiinonni afaan Arabaaf afaan Heebruu akkasumas qaamolee aadaa isaanii wal barsiisuu ta'ee tureera. Bara 2010 irraa eegalee kaampaanoonni teeknoolojii olaanaa Israa'el injiinaroota Falasxiinis qacaraniiru. Hanga ammaatti irra caalaan isaanii hojjettoota alaa outsourced ta'anidha. Garuu Niilanoks kaampaanii meeshaalee kompiitaraa injiinaroota Falastiin 15 hanga 20 akka hojjettoota dhaabbiitti qaxaruuf karoorfate. Bara 2011tti daldalli biyyoota lameenii kan Israa'eliif naannolee Falastiin bulfaman gidduutti taasifame doolaara biiliyoona 4.3 ga'eera. Alergiin Israa'el erga abbaa taayitaa Falastinii PN doolaara biiliyoona 3.5 yoo ta'u, alergiin Falastinii gara Israa'el doolaara miiliyoona 116 ture. Akka Naadaar Tamiim dura taa'an waldaa indaastirii aadaa PA jedhutti daldaltoota Falastiniif Israa'el gidduutti walquunnamtiin yeroo hundumaa ni ture jedha. Konfiraansii faakalitii biizinasiif bulchiinsaa kan yuunivarsiitii Ben Gurion kan neegaaf bara 2012tti qophaa'e irratti ogeeyyiin daldala Israa'elii Falastiin akkamitti walquunnamtii biizinasaa daangaa qaxxaamuru jajjabeessuu akka danda'an mari'achuuf wal gahaniiru. Siyaasaa hariiroon siyaasaa walitti bu'iinsa Israa'elii Falastiin gidduu jiru keessattis hidda qaba. Walitti bu'iinsi kun waa'ee Falasxiinonni lafa amma Israa'eliin to'atamu keessaa kutaa tokko irratti biyya addaa mataa isaanii mootummaa keessatti ijaarachuu danda'uu fi Falastiin bara 1948 dura lafa laga Yoordaan, Gibxii, galaana Meditiraaniyaan, Sooriyaa fi Libaanosiin marfamte turte. Waldhabbiin lafa addaa kanarratti ka'e sababa ilaalcha adda addaa eenyutu mirga seera qabeessa lafa irratti qaba jedhuun boba'ee itti fufe. Akka Yahudootaatti macaafni qulqulluun afaan Heebruu akka jedhutti Falastiin Waaqayyoon waadaa isaaniif galee Falastiin ammayyaa kanneen yookaan Israa'elotaa duriitii jedha. Kanaaf Yahudoonni lafa irratti mirga turaa qabu jedhanii yaadu. Haa ta'u malee Araboonni Falastiin mirga Israa'el fudhachuuf fedhii hin qaban yookas hin dandeenye. Falasxiinonni sababni isaan dhiyeenya kana lafa to'achaa turaniif qabeenyi isaanii isaanuma jala turuu akka qabutti yaaduudhaani. Walitti bu'iinsi itti fufiinsaan Israa'elii Falastiin gidduutti uumamu mirga lafaa kan walii isaanii fudhachuu dadhabuu isaaniin wal qabatee naannoo sanatti waggoota dheeraaf jeequmsaaf tasgabbiin akka dhabamu godheera. Lafti walitti bu'iinsa siyaasaa Israa'eliif Falastiin gidduutti uume hariiroo idil addunyaas ni miidha. Israa'el Falastiin tarsiimoodhaan karaa qaxxaamura Eeshiyaa, Awurooppaa fi Afrikaa irrattis argamti. Kunis Ameerikaa fi biyyoonni biroo walitti bu'iinsa kanaaf furmaata argachuuf abdiidhaan akka walitti dhufan taasise. Haa ta'u malee furmaanni walitti bu'iinsa kanaa ammayyuu fagoodha. Israa'elii fi Ameerikaan tarkaanfii waraana Haamaas akka weerara shororkeessummaatti ilaalu. Sababa kanaan haleellaa gara jabinaan Israa'el lammiilee Falastiin qulqulluu irratti fudhattu akka waraana birmadummaa biyyoolessa Israa'el godhaniis ilaalu. Gama biraatiin Falasxiinonni tarkaanfii waraana Israa'el gocha shororkeessummaa mootummaan deeggaramu godhanii ilaalu. Gama lamaanuu lubbuun namootaa darbuun itti fufeera. Sababiin isaas walmariin mirga lafa naannoo sanatti godhamu cimee itti fufeera. Walitti bu'iinsi kun hawaasa naannoof idil addunyaa keessatti babal'ataa tureera. Gama lamaanuu deeggarsaaf gargaarsa waraanaa argachaas jiru. Yaalii nagaa diinagdee Israa'elii Falastiin. Israa'el Falastiiniif sirna diinagdee cimaa hawwitii kan jedhamus ni jira. Mootummaan Israa'el sirna daldala Falastiin babal'isuuf giddugala daldalaa uumees raabseeraa jedhu. Kunis daandiiwwan alergii, galchii odeeffannoo, dameewwan diinagdee addaa fi geejjibaa of keessatti qabata. Israa'el akkasumas investimentii Falasxiinonni Israa'el keessatti godhan ni jajjabeessitii jedha. Mootummaan Israa'el investoroota Falasxiiniif inshuraansii balaaf eeyyama daawwannaa yeroo dheeraa kennuuf waadaa galeera. Bara 2015 irraa eegalee Israa'eliif bulchiinsi Falastiin West Bank keessatti hariiroo diinagdee gartokkee itti fufsiisaniis turan. Kunis daldala biyyoota lameenii Falastiin irraaf gara Falastiiniitti Israa'el keessa darbee deemuuf Israa'el galii gibiraa sassaabdee
Falasxiinotaaf dabarsiti. Gurgurtaa elektiriikiif bishaaniin daangaa Israa'el irraa Falasxiinotaaf dabarsuuf hojjetaniiru. Hojjettoonni Falasxiin West Bank irraa gara Israa'elitti guyyaa guyyaan hojiif akka seenan of keessatti qabata. Bara 2013tti daldalli Israa'eliif ba'aa taayitaa Falasxiin gidduutti taasifame waggaatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 20tti kan tilmaamamudha. Walquunnamtiin yeroo hunda dabalaa deemu kun yaalii waloo Falasxiiniif Israa'el giddugala jaarsummaa Yerusaalem GAS hundeessuutti geesse. Giddugalli kun akka dhaabbata of danda'eetti jaarsummaa biizinasiif Israa'elotaa fi Falasxiinota gidduutti jiru irrattis xiyyeeffata. Walitti bu'iinsa dhihoo kana dura Falasxiinonni hedduu hojii dhabeeyyii turan. Kunis dinagdee Falasxiiniin rakkina keessa galche. Bara 2014 irraa eegalee rakkoon gama kanaan ture caalmaan hammaachaa dhufuusaatiin Falasxiinota 6 keessaa tokko hojii dhabeessa godhe. Daayirektarri Baankii Addunyaa kan West Baankiif Gaazaa Stiil Luu Joorsan akkas jedhe. Osoo abbaan taayitaa Falasxiin deeggartoonnii fi mootummaan Israa'el hatattamaan tarkaanfii fudhatanii dinagdee deebisanii jajjabeessuun biizinasiif haala mijaa'aa hin uuman ture jedha. Gara jeequmsaatti deebi'uun akkuma waggoottan dhiyoo kana keessatti argine balaa yeroo ammaa kanaatiif ka'umsa ta'eera jedha. Ammajjii 2015tti Israa'el deebii gaaffii misoomaa Falasxiin mana murtii yakkaa idil addunyaatiif waan dhiyeessiteef gibira dabarsuuf Falasxiinota dhorgite. Aktivistoonni garee Faataa kan Abbaasiin hoogganamu oomishaalee kaampaaniiwwan nyaata Israa'eliin oomishaman lagachuun deebii kennan. Walta'iinsa nageenyaa. Humnoonni nageenyaa Falasxiin West Bank keessatti argaman erga hariiroon bara 2005tti deebi'ee hundeeffame as humna ittisa Israa'el IDF'if Shin Bet waliin hariiroo nageenyaa daangawaa qabu turan. Gareen lameenuu hojiiwwan Hamaasiif jihaada Islaamaa West Bank keessatti ittisuu irratti wal ta'u kunis gama lameeniinuu akka balaatti ilaalame. Bitootessa 2015tti mana maree giddugaleessa PLO murtee pireezidaantii Falasxiin akka hariiroon dinagdeef siyaasaa citee jiru ilaalcha keessa galchuun humnoonni nageenya Falasxiin Israa'el waliin wal ta'uu akka dhaaban dabarse. Onkololeessa 2015tti wal dhabdeen dabalee torbaan lama keessatti Falasxiinonni 32 fi Israa'eloonni 7 ajjeefaman. Jeequmsi kun sababa Falasxiinonni daangaa dabruu Israa'elota mooraa masjiida Al-Aqsaa Yerusaalem mormuu isaaniitiin ka'edha. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfii Israa'el dhimma kanarratti fudhattee balaaleffate. Akkasumas barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ban Ki-moon humnaa olii fayyadamuun badiin humnoota nageenyaa Israa'eliin raawwatame yaaddessaa ta'uu isaa fi qorannoo cimaa kan barbaadu ta'uu isaa haala sana caalaatti hammeesse. Marsaa dhiigni dhangala'uus itti fufsiise. Qabeenya bishaanii. Gandoonni Falasxiin bishaan konkolaataa bishaanirraa Kibriit Duqiiq tulluuwwan Hebroon keessatti bitatu. Seenaa hariiroo bishaan idil addunyaa baha giddu galeessaa keessatti bara 2500 dhaloota Kiristoos duratti jalqaba yeroo magaalonni biyyoota Sumeeriyaan 2 walitti bu'iinsa bishaanii laga Tigriis irratti ture furatan. Ergasii as mariin karaa dheeraa dhufeera. Jaarraa dabre keessatti xiyyeeffannoon waliigaltee bishaanii fayyadama misoomaa fi kunuunsa qabeenyaa irrattis ta'eera. Tulluu Mountain Aquifer madda bishaan guddaa Israa'elii fi Falasxiin keessaa isa tokkodha. Aquifer kun kaaba Israa'elitti jalqabee West Bank irraa gara galaana Mediterranean itti yaa'a. Aquifer kun kuusaa bishaanii lafa jala sadirraa ijaarame. Kuusaa dhihaa, kuusaa bahaa fi kuusaa kaabaa. Naannoleen kuusaa bishaanii kana deebisanii guutuun irra caalaan isaanii sarara magariisa Green Line irraa gara bahaatti argamu. Irra caalaan Aquiferoota mataa isaanii fi naannolee kuusaa lafa Israa'el keessatti argamu. Kuusaan dhihaa kan Yaarkoon Taninaam jedhamuunis beekamu Israa'eliif gatii guddaa qaba. Sababiin isaas dandeettii kuusaa guddaa qaba. Sadarkaa paampii guddaa qaba. Kuusaa bishaanii sadan keessaa oomisha bishaanii Israa'el guutuu keessaa isa guddaadha. Lagni Yordaanos madda bishaanii guddaa Israa'elii fi Falasxiin keessaa isa lammaffaadha. Bishaan laga kana biyyoota Arabaa naannoo sanaa kanneen akka Sooriyaa fi Yordaanosiif madda bishaan guddaa ta'e tajaajila. Bara 1953 deebii ijaarsaa hidha Yarmuuk kan Araboonni gaggeessaniif Israa'el bishaan laga Yordaanos gara dirree Shaaroon
kan qarqara galaanaa fi dhumarratti gammoojjii Neegiib jallisuutti dabarsuuf baattuu bishaanii biyyoolessaa naashinaal wootar kaariyer ishee ijaaruu jalqabde. Biyyoonni Arabaa kan akka balaa faayidaa bishaan fayyadamuu isaanii irratti aggaamametti hiikkatanii karoora mataa isaaniitiin bishaan laga Yordaanos irraa gara laga Yarmuukitti dabarsuun deebii kennan. Israa'el dhumarratti of duuba deebitee karoora dabarsuu ishee gara iddoo biraatti jijjiirte. Hardhas biyyoonni hundi kuusaa bishaanii laga Yordaanos irraa bishaan waraabbachuu itti fufaniiru. Kuusaan bishaan biyyoolessaa The National Water Carrier bara 1964 meekirootan xumurame. Kunis ujummoolee gurguddoo kiloomeetira 134 boollawwanii fi kuusawwan bishaanii akkasumas bo'oo banaa ta'an kiloomeetira 34 of keessaa kan qabu ture. Baattuun bishaanii kun giddugaleessaan waggaatti bishaan miiliyoon meetir kiiwbiikii 380 Keneertirraa gara iddoo biraatti geessa. Bishaan laga Yordaanos irraa gara Keneertitti yaa'a. Kunis akkaataa Israa'el baattuu bishaanii fayyadamtee bishaan laga Yordaanos irraa dhibbeentaa 75 gara Israa'elitti dabarsituudha. Hangi bishaan qulqulluu laga Yordaanos keessatti yaa'uu fi akkasumas galaana du'aa yookaan Deed Sii keessatti argamu sababa bishaan dabarsuu kanaatiin guddaa hir'ateera. Bo'oon galaana diimaa fi galaana du'aa Reed Sii, Deed Sii kanal akka furmaata goguu kanaaf yaada dhihaateedha. Garuu ammaan kana yaada qofa ta'ee hafe. Waraana booda bara 1967 Israa'el West Bank Yordaanos irraa fudhattee fayyadamaa bishaan naannoo sanaa to'achuu jalqabde. Sadarkaa bishaan paampii godhamu murteessite. Akkasumas eeyyama malee boolli bishaanii qotamuu akka hin dandeenyes daangesse. Bara 1967 irraa eegalee boollawwan haaraa 23 qofaaf eeyyamni kenname. Sana booda mirga Falasxiinonni ofiin of murteessuuf qaban guutumatti dhabame. Yaaliiwwan kana keessaa tokko adeemsa Osloo Process jedhama kan bara 1993 jalqabame ture. Kutaa kana keessaa tokko mirga bishaanii ilaallata. Waliigalteen Osloo lammaffaan kan waliigaltee yeroo interim agreement jedhamuunis beekamu bara 1995 hundeeffame. Osloo lammaffaa jalatti abbaan taayitaa bishaanii Palestine Water Authority kan Palestiniif Israa'eliin ramadame bulchuuf hundeeffame. Osloo lammaffaan akkasumas tilmaama fayyadama bishaan Palestiin gara fuula duraa of keessatti qabata ture. Kunis ramaddii gara fuula duraatiif waliigaltee cimaarra gahuuf ture. Koreen bishaan waloo Joint Water Committee hundeesse. Kunis fedhiin gama lameenii akka bakka bu'uuf ture. Koreen kun qajeelfamoota dhiyeessii bishaanii Israa'eliif Palestiiniif faalamaa fi xurii irraa eeguuf gargaarus ture. Waliigaltichi akka seera dhaabbataatti hin turre. Kanaa mannaa yeroo giddugaleessaatiif kan hojjetame ture. Dhumarratti tarkaanfiin caalaatti cimsamee akka fudhatamu ta'e. Yeroon giddugaleessaa caamsaa 1999 ni xumurame. Haa ta'u malee imaammattoonni har'a jiran hedduun akkuma waliigaltee Osloo lammaffaa keessatti ibsame kan yeroof ture sanaati. Fayyadama bishaanii amma bara 2006tti fayyadamni bishaanii qulqulluu Israa'el keessatti nama tokkoof waggaatti meetir kiiwbikii 170 ture. Waggaa sanatti fayyadamni bishaan Palestiin West Bank keessatti nama tokkoof waggaatti meetir kiiwbii 100 safaramu qofa ture. Giddugaleessi naannolee lamaan kana keessattii fi biyyoota Arabaa naannoo sana keessatti sababa jijjiirama qilleensaatiin bara 1967 irraa eegalee suutaan hir'achaa dhufe. Har'a fayyadamni guyyaa guyyaa nama tokkoof Israa'el keessatti litira 275 kan tilmaamamu yoo ta'u, fayyadamni Palestiin ammoo litira 75tti tilmaamama. Garaagarummaan fayyadama garee lamaan gidduu jiru waggoota 10 darban keessatti guddaa bal'ateera. Kutaan istaatiksii kanaa kan dhufu sababa gaazonni miiliyoona 1.2 bishaan argachuu irratti daangaa qabaachuu yookaan gonkumaa argachuu dhabuu isaaniiti. Imaammanni Israa'el ramaddii fi raabsaa bishaanii irratti kallattiin Gaazaa waliin hin hojjetu. Kunis sababni isaa Gaazaa Qufaayir kan adeemsa bishaan sooqiddarraa qulqulleessuun deeggaramu fedhii bishaan naannoo sana guutuu danda'a jedhame waan amanamuufi. Bara 2010tti Hamaas abbaan taayitaa yeroo ammaa Gaazaa bulchuu Gaazaan dhiyeessii bishaanitiin of danda'uu akka dandeessuuf sagantaa misooma bu'uuraalee misoomaa jalqabe. Karoorichi hin xumuramne. Israa'el sababa boollawwanii fi bu'uuraaleen misoomaa biroo kaayyoo shororkeessummaatiif oolu jedhanii karoora kana harkatti fashaalessan. Qufaayir Gaazaa jiraatus bishaan dhugaatiif ooluu danda'u. Gaazaa keessatti dhibbeentaa 90 ammaan kana dhugaatiif hin oolu. Bishaan lafa jalaa
humnaa ol waraabbamuun sababa guddaadha. Sababiin isaas gaazexaawonni meeshaaleef bu'uuraalee misoomaa sirrii madda bishaanii isaanii itti fayyadamanis hin qaban. Haa ta'u malee Israa'el West Bankiif bishaan ni dhiyeessiti. Israa'el waggaatti bishaan meetir kiubikii miiliyoona 53 West Bankiif gurgurti. Falasxiinonni West Bankii keessatti argaman dhiyeessii bishaan isaanii guutuu keessaa harka 3 keessaa tokko Meekroot eejensii bishaanii biyyaalessaa Israa'el irraa bitatu. Akkuma Israa'eliif dhugaa ta'e bishaan irra caalaan damee qonna West Bank keessatti faayidaarra oola. West Bank keessa dhibbeentaa 5 qofatu lafa qonnaatiif oola. Waliigaltee Osloo lammaffaa jalatti bishaan maddoota armaan olitti eeraman irraa argamu dhibbeentaa 80 gara Israa'el, dhibbeentaan 20 ammoo gara Falasxiinota West Bankii keessa jiraatanii deema. Tokkoon sababa Israa'el imaammata bishaan ishee irratti of eeggannoo gootuuf dhiyeessiin bishaanii uumamaan salphaatti miidhamuu danda'a jedhaniis falmu. Akka Memoraandamiin Koomishinii Bishaan Israa'elii boolla qotuun West Bank irratti sirrii hin taane. Kuusaa bishaanii biyya Israa'el soogiddaadhaan faaluu danda'a jedhaniis didan. Seerri idil-addunyaa biyyootaa fi dhaabbilee biyyootan uumamaan akka qaamolee seera qabeessa qofaatti ilaala. Kunis maaliif Falasxiinonni akkuma tokko falmanitti marii keessatti hirmaachuu dhabuu isaanii ibsa. Ifa ta'uu dhabuun seera idil-addunyaa karaa kanaan Israa'eliif akka loogu taasiseera. Isheen biyya hundeeffamte yoo taatu Falasxiinonni garuu ammayyuu akka qaama mootummaa mataa isaanii danda'etti idil-addunyaatti beekamtii hin arganne. Ogeeyyiin seera bishaanii caalatti cimaa ta'uu qaba jedhanii falmu. Garuu kun sababa garaagarummaa naannoo ji'oogiraafii fi haala siyaasaa hundumaatiin ulfaataa fakkaata. Akkamitti bishaan sirriitti akka hiramu foormulaan hin jiru. Haa ta'u malee qajeelfamoonni tokko akka wabiitti ni jiru. Seeronni hedduun qabeenya bishaan waloo ilaallatan keenya seerota The Hellenski Rules hordofu. Kunis qajeelfama idil-addunyaa laggeen biyyoota gidduu fi bishaan lafa jalaa isaanii to'achuuf gargaarudha. Seeronni kun ulaagaalee 5 irratti hundaa'u. Fayyadama madaalawaa fi haqa qabeessa, fayyadamtoota yookaan biyyoota biroo irratti miidhaa guddaa geessisuurraa of qusachuu, dursanii beeksisuu, mari'achuu fi walii galuu, odeeffannoo wal jijjiiruun walitti bu'insarraa of qusachuudha jedha. Ulaagaaleen kun irra caalaatti akka seera lafaa yookaan aadaatti ilaalama. Seeronni Heleniski erga maxxanfamanii booda dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mata duree seera bishaan idil-addunyaa irratti qorannoo jalqabe. Kunis bara 1997 waliigaltee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan fayyadama bishaan lafarraa kan daangaa biyyoota qaxxaamuruu fi kan dooniin irratti hin deemne United Nations Convention on the Navigational Use of International Water Course akka qophaa'u taasise. Waliigalteen kun akkuma seerota Heleniski irra caalaatti akka seera aadaatti ilaalama. Aquiferiin Israa'elii Falasxiin keessatti walitti bu'iinsa uume. Kuusaa bishaanii lafa jalaa kan daangaa qaxxaamurudha. Kan daangaan siyaasaa naannoo bishaan itti bahuu fi itti deebi'ee guutamu gidduu jiru. Seeronni idil-addunyaa imaammata baasuuf fayyadamuu ni danda'u. Garuu hanga ammaatti wanni cimaan mirkanaa'e hin jiru. Bitootessa 11 Israa'el qoricha dhibee ittisu toonii 20 West Bankiif geessiti. Bitootessa 17 ministeerri ittisa hojjettoota Falasxiin irratti daangaa seenuun kan eeyyamame warra damee barbaachisoo keessatti hojjetaniif qofa ture. Akkasumas isaan Israa'el keessa turuu qabu malee deddeebi'uu akka hin dandeenyes ibsame. Akkasumas Israa'eliif baantaayitaa Falasxiin deebii vaayirasichaaf kennaniin qindeessuuf kutaa hojii waloo hundeessan. Bitootessa 25 baantaayitaa Falasxiin Falasxiinota Israa'el keessa hojjetan hundi gara West Bank akka deebi'an akeekkachiise. Warri deebi'an hundi of adda baasanii akka turanis gaafate. Egaa dhageeffattoota qophiin Israa'elii Falasxiin waliif maali? Sababiin guddaan walitti bu'iinsa isaanii maalidha kan jedhuu fi faayidaan biyyoonni dhihaa kanarraa argatanis maali? Odeeffannoo jedhu isin biraan geenye jirra. Waan isin dhageessifne kanarraa hanga tokko hubannoo akka argattan abdiin qabna. Yoo isinitti tole like, share gochuun warri YouTube keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun odeeffannoon wal fakkaatu akka isin bira gahu nu deeggara. את הלכת בלי שלום, בלי תודה, מציבה לי עובדה. זה היה ועכשיו כבר איננו, זה הסוף, מזוודה, תסמינים של פרידה. את שכחת את הכל כבר בינינו, ממשיך מפה בלעדינו. נראה שיש לך מישהו, והפחדים שלי אותי התישו.
וכל החברים הרגישו שאת במקום אחר. תגידי לי למה נפלתי שוב לשקר ולדרמה. אמרת שאת אוהבת אותי פי כמה, שכחתי שוב להיזהר. אז ביי לדבר הבא, לעוד כאב, נמאס לי כבר להתאהב, לתת את הכל וללכת, תקופה מלוכלכת. את הלכת בלי שלום, בלי תודה, מציבה לי עובדה, זה היה ועכשיו כבר איננו, זה הסוף, מזוודת תסמינים של פרידה. את שכחת את הכל כבר בינינו, ממשיך מפה בלעדינו. את הלכת בלי שלום, בלי תודה, מציבה היא עובדה,